Kunin recorder lang gue. Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadha'i nagaa kun nagaa keenya galata rabbii baga nagaa fayyaa taatanii isin jecha hordoftoota keenya mee akkam jirtu nagumaa'ee fayyuma keessanii isin jecha har'ammoo waan xiqqoo tokko isin qabannee dhufne jirra warroonni baga nagaan isiniif bu'e mana keessanii fi warri jettanii waliif jiraadha warri nuun jettanii galatoma ulfaadhaa isin jechuun barbaada sumarraanii Eshi kabajamtoota hordoftoota keenya akkam ooltanii nagaa keessanii jirra jirtu isin jedhanis yoo kan beekamu bakka nuti kun amma nabbiin keenya suni kun waaqayyo illee nurraa fageecheerraa nutis araaramneerra amma walii galtee keenya kana duraa sunillee nuuf deebi'ee araaramnee waan hundaa fixanneerraa kunoo akkuma argitan kana wal biratti nu argitan kana fakkaataa amma qophiin nuti qabannee dhufne kama wajjin isin ibsinu ta'a nu dhaggeeffatachuu barbaadeen amma qabannee dhufne gama hitta sibiisa dura natti qorree ana akka malee sitti qorree bas qalaal natti qorrine kanaaf suma jalqaban ta'e kaasiti maalin jalqaba waan qabannee dhufne raafattee Korahana sila dagachi. Korah argiteen beektu kanatti arga. Gabbaatiin beektu. Har'a akka malee qorra dhugaa dubbachuuf taanani baay'ee qorraa isinin jedha. Maal jedheen jalqaba? Korah kanatu siyaas qaballee jee? Jalqabii meesi wayyaa. Suma jalqabi dura oduudhaan hordoftoota nagaan gaafatini. Maarree nagaafi kun garagaraati amma dhimma dhufneef itti nuufu. Jalqabi rakkoo qabu si kan lakkitti nuufu dafi harka kiyya noo ifadhaa keessanii. Itti mika? Turiin kaabboo yeroo fixxe. Akkasii Eshi na uffattee? Asii of kalche dadda. Eshi. Amma dura jalqabdeeti amma sodaattee jechuudha waa dubbachuu sodaachuun oolta amma sobdee qorra itti sababii qorra amma qophiin nutis qabannee dhufne isiniif ibsina jechuudha. Innis maal yoo jettan kunoo kan argitan haadha miliyoonni ijjinii samuun duraa tokko akkanatti iddoo mana yaalatti illee deemeen ture akkana jalqaba duraatirraa deemaa turte. Amma deebisee morgasiillee as deebiteetii kunoo ishiin amma haadha maatiitii garaatti baatti jechuudha. Guyyaa kaleessaa wajjumaan dhadhee jechuudha. Iddoo mana yaalaa jechuudha. Wajjin dhadhee turree kan dhadheechitti illee waan hundaa laalanii fi astiraawaa saawundii illee laallamtee turte. Laallamtee kan turte kunoo waan hundaa laalanii xumuranii fi itti sinimanii waan itti makana garuu dooshin himte wayyuu waan ishiitti irra himu waan ta'eef kanneen dhagee malee waan ishiin hin jedhamee isin ibsaa gootu jechuu barbaadeni
Tinggal hordoftoota keenyaan. Maal ati dubbattu himi ati? Rakkoo qabu itti himi. Ittiin Tuwa? ani hin himu ani aareen jiraayi. Maali? Hin aarte? Eesh. Aarate. Ani immoo nan gammadeera. Hin aarte. Innis maal jettanii nan hima. Guyyaa kaleechaa mormiidhaan dandee jiru bakka amma isin jennu kana mormiidhaan kan dandee bakka ani mucaa deechaa mucaa dabalataa deechaan jedheeni ishiin immoo ani mucaa handa'u ina agartaa miti naan jechaa ta'u fokkorruu mana yaala dhaqne achi dhaqnee waggaa haa doktori ilaalee daa'imni keetillee guyyaa ganaatis siyaafillee jedhee waan daalaalee yoo itti himu daa'imnis kaayee ilma ta'ee achitti kan argite zuma itti nyaaran guurtee uma galtee xiqqoo har'a itti qornaa fuulli ilaala dureen aartee ani maaliif shamara malee sin dawwaan jettee garuu kan namni waa godhaare namni ofiin godhatu waan ta'e kana har'a immoo kunoo qorra kan hojiin kokkofalchiisallee maal akka jechuun heddumoojii kana fakkaataa nuti gammachuu irra jirraa gammadaayii nufaan jechuu barbaadeen ani gama kootiin ishiin maal akkasiin jettu. Situ gammadee kaa. Ati naarte. Gammadee hin jira baga gammaddanii. Seellee akkanaa gammaddan jedhii malee. Sinna gorsaayisa. Ati maaliif gaddite ani gammadee naa gammadaan jedheen ati maaliif gaddite garuu kunoo nan gaddee jechaa jirti ammallee kunoo har'a ilkaan hiifuun har'a laa mul'achuun kanaafi. Atis waan jirti miti. Bakka gaddite maaliif akka gaddite illee ibsi. Irra deebuudhaan akkam jirtu hordoftoota keenya abbaa miliyoonii baay'ee gammadee jira akkuma argitanii kaayee ilma dabalataa argachuu isaatitti. Ilma dabalataa argachuu isaatitti baay'ee gammadee fuulli ifee jira. Fataan jedhanii. Fataan jedhe sammuu na dhaaraa ture yamma gate waan hundaa. Fataan jedhe. Egaa namni fedhii namaa garuma garaa akka namni jedhesti ni ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee karoorri kamiyyuu karoorri yoo karoorfatan akkuma barbaadan san namaaf hin ta'u namaaf hin milkaa'u yaa'u haa ta'uuti garuu immoo dura jalqaba hin qabnaa dhiira lammaffaa kana immoo ani shamarumatti dheegee ture. Haa ta'uuti hawwiin kiyya isaan ture amma immoo fedha waaqayyoo ta'ee ilma dabalataa nuuf dhufee jira jechuudha. Kanaafuu fedhii waaqayyooti aaruunis hin danda'amu wanti godhan hin jiru waan ta'eef kun hojii waaqaati. Kana fakkaataa miliyoon nu bira hin jiru malee dhugaa dubbachuuf baay'ee gammada. Maaliif jennaan nama ijoollee wajjin taphatu dhabee baay'ee rakkataa. Baay'uma jechuudha. Ijoollee barbaadan immoo kanuma jecha fageessee natti fakkaate abbaanis ijoollee biratti amma ganna kana akka muun koofne jedhee kana fakkaata baga gammaddanii isinillee isin jechuun jaaladha. Namoonni hedduun keessan maal jettu yookaan immoo obboleessa barbaadaa miliyoon obboleettii barbaadaa warri jettanis jirtu miliyoon obboleessa barbaadaa obboleettii dabaliif waan immoo obboleessa dabaliif warri jettanii meesin maal na hawwitanii turtanii tanaan dura jechuudha. Fakkeenyaaf shamara haa ta'u jettamu amma silaayyuu isheen mucaa hin qabdi shamara haa ta'u mucayyoo osoo ta'e gaariidha jettanii tinnaaf yaaddamu lama wal faana dhiira wayyaaf ammoo miliyoon obboleessa barbaada jettaniiti yaaddanii turtanii warroonni yaadni akkasii sammuu keessan keessa bulee jiraate jechuudha. Komentii nuuf barreessaa isin jechuu jaaladha. Egaa har'aa fi kanuma fakkaata kanuma isinii qabannee dhufnee horaa bulaa isin jenna. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Egaa akkuma nu argitanii ayyaawwamu tokko tasgabboofnee jirra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Tasgabbii keenya kana immoo waaqayyoon akkasumatti nu haa fufsiisu. Isinis sheerii laayikii sabiskiraaybii gootanii immoo akkan qoshime ollusissaa isin jechuu jaalanna. Kanuma wanti an jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf baay'ee natti qorraa jira har'a hin beeku qorri kama leera jechuudha.
Maal kana qorra. Ana natti qorraan jira sama qorratta garuu. Natti qorree nama isaa hin beeku baay'ee qorra. Haala yeroo qilleensa matu jijjiiratan. Qilleensi baay'ee bubbisa jechuudha. Kana fakkaataa amma kaa. Shamarran qabnu dhiira bichaadha. Waan goonu hin qabnu jechuudha. Nama buna nuu danfisuu hin qabnu, nama mana nuu xaragu hin qabnu, nama waxii nuu waxu hin qabnu. Qurjannee to'atee taa'u bichaadha. Mormiin keenya duras kanuma ture. Baay'ee dubbachuun keenya naafni erga yeroo duraati. Maaliif akkuma dubbatame miliyoona obboleessa moo obboleettii argataa warroonni jedhanii turallee jiru. Kana kaa obboleessa ta'e obboleettii ta'e kaa kunoo guyyaa kaleessa adda bahee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa kan adda bahee obboleessa adda bahee nutis kaa dura kunoo miliyoona hin qabna. Miliyoon biratti immoo yaadni keenyallee dura oduu immoo shamarran ta'ee jiraannee haati miliyoona gaafa dadhabdee bakkuma ta'e jechuudha. Hin ergatte akka miliyoon kana gisee agas ga'e jechuudha. Agas ga'e jechuudha. Waan tokko naaf fidetti yookaan obbira teechiftee waan ta'e barsiifti. Bakka naa ta'e jechaa turteeyyuu amma immoo kunis akkas ta'e kunis rakkoon qabu waan dhufullee maaltu beekama waaqayyoo kan shamarrallee ta'uu danda'a. Yookaan immoo dhiirumallee ta'uu danda'a. Suni hojii waaqa ta'an ta'e ammaa fi yaada miliyoonii wanni jedhuu fi miliyoonii amma jajjabeessitee obbira teechiftee waan jiru ajajjee hin barataman ta'eef isa obbiratti barsiiftee akka shamaraati. Inni naan barata. Amala waan qabdanii waan biraa immoo babal'ichaa jaallatama leen tolcha waan hojii. Kanaafuu ammaaf shamarri keetillee isuma siin jedhaan. Miliyoonii shamarri keetillee si biratti jechuudha gaafa dadhabdee wanti si gargaara. Akkasii yaaddanii dhufti shamarri jechuudha barbaadee tanaan gabaabumatti. Kana fakkaataa horaa bulaa kanuma isin taphachiisuu fi agar wajjin bu'aaranneeti waan nu daawwattanii.